takka ammoo shira takka ammoo jira wal sakaaluu kana keessatti alaabaan abbaa gadaa hiika mataa isaa kan of danda'e qaba. Halluuleen isarra jiru gurraacha, adii fi diimaan gubbaa irraa gad gurraacha, diimaa fi adiin hiika mataa isaa kan of danda'e qaba. Kaartaa Oromiyaa irraa muranii hojjechuun maalidha? Lubbuun jiraanne turruulee wal garraa dhibameetti goree na jireenya dara. Ashama harka fuudhee kabajamtootaa fi jaallatamtootaa hordoftoota chaanaal Amiintuu nageenya rabbii guddaa bakkuma isin jirtanitti qilleensa irraan faca'ee isin haa qaqqabu jedha. Egaa marree ajandaa Facebook irra deemaa jiru hedduun keenya ni beeknaa ni arginaa jechuudha. Ajandaa kanarraanis waan natti fakkaate irraa waa dubbachuu barbaada jechuudha. Egaa achitti dabruun dura warroonni chaanaala kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii naa ta'aa isiniin jedha. Egaa amma kallattimaan ammoo viidiyoo like gochuu hin irraanfatina. Inuma yoo ilaalle like gootee bira dabartee gatii qaba jechuudha. Akka namni biraa dhaqqabu taasisa jechuudha. Amma kallattimaan gara ajandaa keenyatti dabarsaa. Marree jalqabaa dhiyeenya kana akkuma beekamu waa'ee safuutiin wal qabatee uffata aadaa Oromoo yookaan ammoo uffata abbaa gadaa kana cicciranii godhachuu kan ajandaa godhachaa turre jechuudha. Ani amma kanarraallee dubbachuuf osoo hin taane uuma guyyaa har'aa kana fi akkasuma alaabaa Oromoo hiika alaabaa Oromoo kana namoonni hin beekne yoo jiraataniif akkasuma irraa xiqqoo mataa tuquu barbaada jechuudha. Egaa akka jalqabaatitti osoo qabxii kanatti seenin duratti namoonni yeroo ammaa walirratti duuluu jiran jechuudha. Keessaafuu Dr. Naafiyaad Geetuu irratti baay'een namoota duulaatiin jira jechuudha. Egaa duuliinsa namoota kana kallattii lamaanan ilaala jechuudha. Tokko ammoo shira jechuudha. Shira irratti duulamuun kun bifa wanti qabaata jechuudha. Inni lammaffaa ammoo bifa shiraa qabaata. Inni ammoo ima jira Justin jiraan namni walirratti duuluun walqeequun an jira jedheeti yaada. Inni walqeeqinsaa akkuma jirutti tahee wal sirreessuudhaaf wal gorfachuudhaaf walqeequun akkuma jirutti tahee inni ammoo shira fakkeessee qeeqa fakkeessee dhimma isaa itti bahuudhaaf dhimma diinummaa yookaan ammoo shirummaa isaa itti dhimma bahuudhaaf kan itti qeequlee jira jedheetiin tilmaama jechuudha. Kan shirummaadhaaf itti xaxu kun akka galma hin geenyeef jechuudha. Tilmaama keessa galchuun baay'ee barbaachisaadha. So gama Dr. Naafiyaad Geetuu isa ajandaa har'aatitti yoo hin deebi'e immoo alaabaan Oromoo akkuma beektanii gubbaa irraa gad gurraacha giddugaleessa isaa diimaa fi jalli adiidha jechuudha. Hundi isaayyuu hiika mataa isaa kan of danda'e qaba jechuudha. Garuu achi duratti Dr. Naafiyaad Geetuu namni kun nama diizaayinii dhageettii waan qabuuf jecha nama diizaayinii kana beeksisaa jiru waan ta'eef qofaadha malee huccuu kana inni hojjeteetii miti jiru. Jasti waan sitti fidan tokko akkanatti ilaalte inni garuu nama beekumsa hangas qabu ta'e garuu namoota hordoftoota baay'ee horatame ta'uu qabee namoonni just namni famous ta'e yeroo kamuu of eeggannaa taasisutu irra jiraata ture. Alaabaa Oromoo akkuma argitan suuraa kanarra argitan kanatti irraa murame jechuudha. Guutuun alaabaa Oromoo garuu akkana naannoo Amaaraa keessa naannoo Wallootiin keessa achi kuta jechuudha. Amaaraa keessa garuu diizaayin warri godhe warri uffanna kana diizaayin godhe irraa mure jechuudha jidduu kana. Inni kana maxxansa dhiifamallee gaafatee jira jechuudha. So garuu akka hiika ani itti kennuutitti alaabaa kana kaartaa kana mure jechuun kaartaa kana mure jechuun biyya Oromoo tana gurgurate jechuudha. Bakka san irraa mure gurgurate jechuudha. Sabni dhaloonni haaroonni dhufan bakka san hin beekan jechuudha guutumaan guutuutti. Kuni shira guddaadha jechuudha. Akka isaatitti waan sirreeffatuu fi irra jiraatuu fi waan itti yaaduu irra jiraatu keessaa jechuudha. Inni lammaffaan ammoo uffata aadaa Oromoo alaabaa kana uffata aadaa Oromoo irratti odaa irra jirtu kana baqaysan jechuun kabaja uummanni Oromoo alaabaa kanaaf qabu irraa kabaja uummanni Oromoo alaabaa kanaaf qabu gadi buusuu argisiisa jedheetiin tilmaama jechuudha. Egaa marree akka kallattiilee biraatiin yoon ilaallu halluuleen alaabaan Oromoo irratti argaman kun akkuma jalqaba isiniif hime halluu gurraachaa diimaa fi adiidha jedheetiin jira. Akkasuma aasxaanis aasxaa urjiilee 5 qabu yookaan immoo urjii 5 irratti jirti inni beektan jedheetiin yaada. Alaabaa abbaa gadaa isa sirrii irra jechuudha akka viidiyoo irra osoo hin taane. Hiikaa hundaa'uu qaba jechuudha.
diimaan maal ibsaa, adiin maal ibsaa, gurraachi maal ibsaa, akkasuma odaan maal ibsaa, urjiin shananuu maal ibsaa kan jedhu irratti yoo tilmaa yookaan jalqaba irratti gurraachi gubbaa irra jira. Gurraacha jechuun hangafa waan hundaa jedha Oromoon jechuudha. Oromoon waa'ee gurraacha jedhee amana. Akkasuma ijji gurraachaa hurrii marsi kana keessa roobuudhaaf duumessi gurraachatu jira. Akkasuma gurraacha jechuun hangafa waan hundaati jedheetiin tilmaama jechuudha Oromoon. Akkasumas gurraachi hangafummaa, badhaadhummaa fi kabajummaa of keessaa qaba jechuudha. Egaa akka diimaatitti yoo dhufne ammoo diimaa jechuun gahanii argamuu, bilchaatanii uf gahanii argamuu, bilchaatanii argamuu fi akkasuma gootummaadhaan biyyaaf wareegamuu of keessatti qabata jechuudha. Diimaan kan of keessatti qabata jechuudha. Kan ammoo wanti tokko gahee of danda'ee argamu isaa of keessaa qabachuudha. Egaa gara qabxii sadaffaa adiititti yoo ceene immoo adiin ammoo xumuramuu wanta tokko agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf daaraan adiidha, xumurame jechuu raawwatee jira. Akkasuma rifeensi nama jaaree tokko ni dhaddaata jechuudha. Namni sunis jaarummaa isaa gara xumuraatti jiraachuu isaati. Akkasuma lafeen wantoota tokko yeroo fakkeenyaaf wantoota badhetti wareegama yookaan du'an tokko yoo ilaalte lafeen isaa yeroo dheeraa booda adiidha jechuudha. Foon irraa dhumee maalti irraa dhufee bifti isaa kan xiqqoo isiyoon jedhu sun irraa dhumee gonkumaa isaa addaata jechuudha. Kanaafuu adiin raawwii yookaan ammoo xumuraa wanta tokko agarsiisa jechuudha. Egaa maarree asxaan irra jiru hoo odaan hoo maal argisiisa jechuun keessanii odaanis wanti isin argisiisu sirna gadaa keessatti asxaan alaabaan Oromoo asxaa odaa magariisaa fi urjiilee shanan kan ofirraa qabudha. Hiikkaan odaatis jaalala, tokkummaa uummata Oromoo akkasuma yeroo araaraa kan jala ta'an jechuudha. Walumaa galatti tokkummaa araaraa fi wal kabajuu tokkummaa uummata Oromoo kan ittiin ibsatu jechuudha. Egaa urjiileen shanan marsanii argaman kunniin ammoo maqaa odaalee Oromoo Oromiyaa keessatti argaman hedduu shanan ta'uu isaa hin beektanii. Egaa odaaleen kunniin immoo maqaan isaanii wirtuuwwan odaa Oromiyaa keessatti argamanii kunis odaa Bisil, odaa Bulluq, odaa Nabee, odaa Roobaa akkasuma odaa bultoo jedhamanii bakka shanitti qoodamu jechuudha. Egaa maarree kabajamtootaa fi jaallatamtootaa hordoftoota chaanala Amintuu wanta adeemerraa hagana yoo waliin jennee wal afuu qabnee gahaadha natti fakkaata. Kanarraa kan hafeen ajandaalee akkanaa kanneen yookaan shiraaf deemamu ta'e shiree isaa akkuma shiraatitti xiinxalinee hubannee biraa hafuun gaarii natti fakkaata. Yoo garuu wal qeequudhaaf sirrachuudhaaf deemamu ta'e waan sirriidhaa itti adeemuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waan hojiin turtaniif baay'ee galatoomaa. Fayyaa nagaa keessa jiraadhaa.